Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu isaa gabaasichatti ibsa. Gabaasa arganneen waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun dhaga'ameera. Akka kanaan gaafa adoolessa 27 bara 2025 godina Gujii lixaa aanaa Suurroo Baarguudaa ganda Dambaaloo Haroo Quufaa iddoo addaa Kuyyisoo Goolaa jedhamutti waraana bilchiginnaa maqaa sakatta'an bobba'an 7 ajjeesuun kanneen 4 ta'an ammoo madeesseera jedhame. Kana malees qawwee hakiima 2 hidhannoo 2 fi uffata waraanaa hiikkachuun dantaa qabsoof oolchuu isaa maddi oduu kanaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork gabaasee jira. Achuma godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Sammaaloo iddoo addaa biiroo Sammaaloo jedhamuttis tarkaanfii wal fakkaataa fudhateen loltoota bilchiginnaa 5 battalatti ajjeesuun kanneen 8 ta'an ammoo madeesseera jedhame. Kana malees qawwee hakiima 2 hidhannoo 2 gumbii 6 fi bilbila harkaa akkasumas galaa waraanaa irraa hiikkachuun gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa godina Walloo aanaa Baatee keessatti waraana bilchiginnaa haleeluun du'aan madoon adabeera jedhame. Akka odeessi maddeen irraa nu qaqqabe agarsiisutti waboon gaafa adoolessa 27 bara 2025 aanaa Baatee bakkoota akka Masgiida, Roorrisoo fi Sattaawwaa jedhamanitti tarkaanfii fudhatee loltoota bilchiginnaa 11 battalatti ajjeesuun kanneen 13 ta'an ammoo madeesseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin bahaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti waraana sirnichaa du'aa fi madoon adabuu isaa gabaasichi ibseera. Akka maddeen jedhanitti waboon gaafa adoolessa 26 bara 2025 godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Saqqaa ganda Qacaa jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa fudhachuun loltuu bilchiginnaa 1 battalatti yoo ajjeesu kanneen 5 ta'an ammoo madeesseera. Tarkaanfii waboon fudhate kanaan ajajaan farra liphee lolaa namni maqaan isaa Komaander Dirree jedhamu rukutamuun du'aa jireenya gidduu akka jiru himameera. Oduu keenya itti aanuun hidhattoonni mootummaa fi caasaaleen isaa ijoollee ola deemoo maqaa waboo deeggartu jedhuun golee Oromiyaa hundatti qabanii ajjeesuun itti fufe. Mucaan Hingaabbuu Irree Damisee jedhamu kan umuriin isaa waggaa 14 ta'e jiraataan kaaba Shaggaroona Sulultaa magaalaa Darbaa loltootaan ajjeefamuu himame. Gabaasichi akka ibsetti adoolessa 26 bara 2025 guyyaa dheengaddaa waraanni mootummaa daandii irraa qabuun mana hidhaa magaalaa Caancoo geessuun halkan guutuu reebaa buluu irraa ijoollee waan ta'eef wallaalee harkatti du'uu maddeen ifa godhaniiru. Warri isa reebaa bulee reeffa mucaa kanaa barii alatti gatuu ka gabaasan maddeen adoolessa 28 bara 2025 guyyaa kaleessaa maatiin bakka itti gatamee fudhatuun awwaallachuu isaanii mirkaneessaniiru. Gochi gara jabeenyaa fi rifaa isaa kun maatii obbo Irree Damisee yeroo lammaffaa mudachuu kan ibsu gabaasichi baatii 2 duras obboleessa Hingaabbuu dargaggoo Abbuu Irree jedhamu maqaa waboo deeggarta jedhuun bakka Mooyyee Gaajoo jedhamutti ajjeesanii gatuu yaadachiisan. Tibbanas hidhattoonni mootummaa badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Billoo Noophaa ganda Maaruu Caggee jedhamutti daa'ima umuriin xiqqaa hamaa fi tolaallee adda baasee hin beekin haadha fuulduratti rasaasaan ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Hidhattoonni mootummaa fi caasaaleen sirnichaa Oromiyaa bakkeewwan hedduutti maqaa waboo deeggartuun ijoollee qabee hanga maanguddootti yakka ajjeechaa irratti raawwataa turuu fi jiraachuun bal'inaan gabaafamaa jira. Waggoota 7 darban bara mootummaa paartii badhaadhinaa kana keessa akka sabaatti gaagaamni gama hundaan uummata Oromoo mudate sirnoota bittaa Itoophiyaa darban caalee kan argamudha jedha gabaasichi. Duuti qe'ee Oromootti gale hidhaan, gidiraan, saamichi, salphinnii fi waraanni Oromoo irratti labsame akkaan ulfaataa fi miidhama guddaa akka qaqqabsiisedha jedha. Uummanni Oromoo roorroo fi cunqursaa gama hundaan isa irra gahaa jiru daguggaa isa irratti deemuu ofirraa dhaabuuf mirga isaa kabachiifachuuf falmachuu akka qabus gabaasni kun naameera. Oduu itti aanuun mootummaan ofii isaa nagaa baqatee nurraa baqatan jechuudhaan nu addeessa jechuun Profeesar Mararaa Guddinaa ibsan. Haala yeroo ilaalchisuun OMN waliin turtii taasisaniin mootummaan ofii isaa nagaa akka hin feene Profeesar Mararaan dubbataniiru. Sirni diimokiraasii dhalachuu hin dandeenye ka jedhan Profeesar Mararaan biyyattii keessatti uummanni gadi bahee galuu akka hin dandeenye ibsan. Uummanni nyaachuu hin dandeenye ka jedhan Profeesar Mararaan hojjetaan mootummaa laaqana nyaachuu dadhabee bataskaanatti yeroo boqonnaa dabarsaa jira jedhan. Biyyattii keessatti dhimmi nagaa, dhimmi nageenyaa furmaatan argannee ka jedhan biyyattiin maraan martoo waraanaa keessa jirti jechuun ibsan. Rakkoon nageenyi dhabamuutiin biyyattii keessatti gaagaamni hamaan qaqqabuu kan himan namni kun rakkinni biyyattii furamuu hin dandeenye ulfa seexanaa ta'e itti fufeeraa jedhu. Mootummaan Itoophiyaa waan sabni jedhu hin dhageessan isin afaan qabdu malee gurra hin qabdan jechuun
Kanaan dura mootummaa wayyaanee fi akka turan yaadachiisuun mootummaan waa'ee uummataa irraa yaaddoo akka hin qabne himan. Warri mootummaa biyya kana balleessanii baduuf deemuu hin qaban ka jedhan hayyuun kun warri mormanis akkamiin nagaan uumamuu akka danda'u walii galuutu barbaachisaa jedhu. Hunduu nagaan akka bu'uuf gahee isaa bahachuu akka qabu dhaamanii rakkoon biyya kanaa waloo yoo mari'atame malee furmaanni argamuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Bulchiinsa Itoophiyaa keessatti dargiinis utuu walii galtee baqatuu badee warri yaadigis walii galtee utuu baqatanii badan ka jedhan namni kun bulchiinsi mootummaa kunis walii galtee san baqachuun abjuu isaa qofa qabatee adeemaa jira jedhaniiru. Lola keessatti qarshiin badu qabeenyi manca'u kun isaan gaddisiisuu kan himan siyaasa walajjeessuu keessaa habaanuu jedhaniiru. Furmaanni siyaasa Itoophiyaa hundi mari'achuudha akka jedhan Piroofeesar Mararaan yaada kana inni mormuus inni bulchus fudhachuu akka qabu dhaaman. Akka isaan jedhanitti mootummaa fi humnoonni siyaasaa hundi ta'anii mari'achuun karoora waloo biyya ceesisu qopheessuudhaan furmaanni ta'a. Humnoonni siyaasaa Itoophiyaa abjuu isaanii walitti araarsuu qabu jedhu. Abjuu koo qofatu mana waaqaa nama geessa ilaalchi jedhu Itoophiyaa hin fayyaduu ka jedhan dura ta'an Koongireensi Federaalawaa Oromoo kun abjuun akkasii Hayila Sillaasees, Darguus, Wayyaanees hin fayyannee jedhaniiru. Kanneen amma biyya bulchaa jiran Biltsiginnaas hin fayyaduu jedhan. Humnoonni siyaasaa hunduu abjuu mataa isaanii qaban walitti araarsanii karoora waloo qopheeffachuu qabu jedhan. Siyaasa walajjeechaan Itoophiyaan eegee addunyaa godhe malee furmaata hin finneef ka jedhan Piroofeesar Mararaan siyaasa walajjeechaa keessaa ba'uun gara siyaasa ta'anii mari'achuutti dhufuu akka jiraatu dhaamanii jiru. Oduu itti aanuun Wallagga Bahaatti barsiisaan Oolaa Hatuun hidhaan adabamuuf gabaafame. Godina Wallagga Bahaa Bonayyaa Bosheetti barsiisaan Oolaa Hatuun shakkaman hidhaan adabamuu isaanii gabaafame. Namni maqaan isaanii Paawuloos Mokonnon jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajji 24 bara 2017 magaalaa Billoo bakka hoolonni dheedaa jirtuutii Hatuun shakkaman. Akka kominikeeshiniin magaalichaa gabaasetti sababii anna kanaa badhaadhina isaaf hin malle argachuuf jechuudha jedha. Akka gabaafametti taanaan shakkamaan Oolaa Haadhoo obbo Usmaan Kadiroo birrii 6,000tti tilmaamamtu birrii 4,500tti nama biraatti gurguran. Waa'ee himannaa kanaa waan himatamaan jedhe hin gabaafamne. Manni murtii aanaa Bonayyaa Boshee Daddachaa Adoolessa 18 ooleen himatamaa kana hidhaa waggaa 1 fi ji'a 8 adabuu isaa kominikeeshiniin magaalichaa gabaaseera. Oduu keenya dhumaatiin abbaan irree Itoophiyaa ammaa siyaasa diiggaa irratti ijaaramee jedhame. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa paartiin PP'n hoogganamu ammaa bakkaa bakkatti mana namootaa diiguu hawaasa buqqaasuun jiitessuu hojii taasifachuu isaa karaa adda addaa gabaafama. Siyaasni mootummaa inumaa uummata harkaaf miila xaxeeraa kajechisiisee horata ilmi namaa umurii guutuu itti dadhabee walitti qabate guyyaa tokkotti diigee harkaa warasee duwwaatti hambisuu isaati. Inumaa bulchiinsi ammaa maqaa koriidarii jedhuun namoota daandii magaalaa irra jiran buqqaasee sheedii kireessuuf isaa mijatu ijaarrataa jira jedhamuunis qeeqama. Barruun haala kana fakkaatu ibsuun eengadda marsariitii Itoophiyaan Insaayit jedhamu irratti katabame abbaan irree Itoophiyaa siyaasa diiggaa irratti ijaaramee jedha. Cileen utuu hin hafin hojjennee mana keenya ijaarranne daldala keenya jabeessinee obsa dheeraan horanne qabeenyi keenya amma wanti hundi diigamee lafti warra maallaqaa fi walitti dhufeenya qondaalota mootummaa qabaniif dabarfameera jedha uummanni. Guddina jedhu nuti garuu guddina jedhamu kana ijaan hin arginee akka jedhan hawaasni kun ammayyeessuutu hin taane daguuggaa hiyyeessaati jechuun namoonni yaada kennuu fi wabeeffachuun barruun kun qindaa'eera. Itoophiyaa gara dirree tapha dureeyyii jijjiiruuf karoora qaban keessatti nuti yaadannoo miila jalaa taane hafuuf deemnaa akka jedhu hawaasni duraan sagalee ollaan waliin haasa'u kolfa ijoollee fi sagalee suuqii daldala xixiqqaa banamu dhaga'een hirribaa ka'aa ture. Amma wanti ani dhaga'u iskaavaatarii fi ija maatii mana isaanii biyyee ta'ee caccabuu ilaalanii bu'aniin hirribaa dammaqaa jechuun misooma koriidarii magaalaa jedhanii waamu. Nuuf garuu koriidarii buqqa'iinsaa fi daandii guddaa gara hiyyummaatti nu geessutu nutti dhufe mana keenya nurraa fudhataniiru kabaja egeree keenyas fudhataniiru jechuun jiraattota magaalaa Boolee Bulbulaa wabeeffachuun barreeffamni kun qindaa'eera. Magaalonni Itoophiyaa saffisaan jijjiiramaa jiru ka jedhu barruun kun sagantaan mootummaa misooma koriidarii magaalaa jedhamu jalatti naannoo diriiraa irra manneen diigamaa maatiin ari'amaa jira jedha. Kun hundi maqaa ammayyeessuutiin akka ta'es barruun kun ibsa. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa bara 2023 baaseen magaalota Finfinnee fi Shaggar qofa keessatti manneen 111,811 kan hedduu bareedan diigamuun seenaa biyyattii dhiyeenyaa kana keessatti buqqa'iinsa magaalaa guddicha keessaa tokko ta'uu ibseera. Dubbii guddinaa duuba dhugaan caalaatti nama dhiphisu tokko jira. Hawaasni hundee irraa buqqifamaa jira malee ol kaafamaa hin jiru jedha gabaasi kun.
hiyyeeyyiin magaalaa kumaatamaan lakkaa'aman kaasaa malee buqqaafamaniiru, manneen isaanii doozariin diigameeraa jedha. Misooma dubbatamu caalaa lafti hiyyeeyyiin irraa buqqa'an warra qabeenya qabanii fi hidhata qondaalota mootummaa qabaniif hiramaa jiraa jedha. Qondaaltonni karoorri kun gara fuulduraatti kan itti fufu ta'uu yoo himan, jiraattonni hedduun akka haleellaan lubbuu fi jireenya isaanii irratti raawwatameetti ilaaluu jedheera. Bulchiinsi ammaa aangoo meeshaa taasifachuun hiyyeessa biyyattii gadachaa jiras jedhe. Wanti Finfinnee magaalaa Shaggarii fi kaan keessatti ta'aa jiru waa'ee gamoo diiguu qofa miti. Eenyu akka magaalaa keessa jiraachuuf carraa qabu, eenyu akka dhiibamee ba'u, eenyutu lafa irraa bu'aa akka argatu kan ilaallatudha jedha barreeffamichi. Mootummaan adeemsa buqqaasuu kana raawwachuuf sababa seeraa fayyadamaa jira akka jedhu barreeffamni kun, kunis diigamuu jumlaaf sababa ta'eeraa jedha. Seerri waggoota 10 callisee ture akkamiin saffisaan hojiitti deebi'ee yaadachiisa tokko malee hiyyeessa akka qubannaa dhorku barruun kun dhaamee gochi kun lubbuu lammiileetti adeemaa jiraachuusaa caqaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya, odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.